Hashamarka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo RS viidiyoo haaraadhaan gara keessan dhufeen jira akka jaalatan immoo akka waa irraa baratan abdiin qaba. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudha yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii mata duree viidiyoo kiyyaa yeroo hundumaa sinittan hima viidiyoon ani dabarsu waa'ee experience biyya arabaatiif qabu biyya keessatti qabu akkasumas immoo waa'ee jaalala waa'ee rifeensa waa'ee fuula akkamitti fuula keenya kunuunfachuu dandeenya finniisa garagaraa akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhudha jechuudha baay'een keessan argitanii jirtanii itti fayyadamaas jirtu subscribe gootanii guddaa galatoomaa sinan jaalladha sababni isaatis akkuma yeroo nama 100 miti akkana laalu kan barbaadu dhugaa siniin jedhaan nama 100 yookiin nama 100 miti namni lama seera sin dhaggeeffate yaada keessan yoo sin hubate kun tirfiidha jechuudha sinii galee miti kun tirfiidha enna namni lama yoo ta'e warra gaafii nagaafattan keessattuu akkasumas immoo warra waa nagaafachuu barbaadan hundumaaf kabajaanas niif deebisa jechuudha gaafii nama tokkooti hedhennisu gaafii nama lamaati hedhennisu waan nagaafatan hundumaa sinifan deebisa jechuudha akkuma viidiyoo darbe irrattis jechuudha baay'een keessan jaalatanii na jajjabeessaa turtanii galatoomaa guddaa sin jaaladha keessattuu gara TikTokitti dhuftanii to warri subscribe na gootan guddaa galatoomaa inni biraammoo ijoollee hedduun gara commentii YouTubetiin jechuudha maqaa Facebook keetii warra naan jettan hedduu jira dhiifama na godhaa gammas initti hin beeku maqaa YouTube maqaa Facebook kooti jechuudha maqaa Facebook kooti friendinaaf ta'uu dandeecha follow yoo na gootan malee jechuudha namoota hedduun qaba waan ta'eef warra friend na godhatan kuma 500 sanii ol natti fakkaata kanaafu warri Facebook irratti friend request isiniif deebi'uu dadhabee follow godha jechuudha. Enna maqaa Facebook kooti walalaa tikkuu jedha. Maqaa Facebook kooti walalaa tikkuu jedha. Achi seentanii maqaan isaa maal? Achi seentanii friend request yoo sin dide follow godhuu ni dandeessu jechuudha. Akkasii siniin jedha. Arri wanti nani qabadhee siniif dhiyaadhe yeroo darbe baay'ee keessanii siniin jedhee jira dhiironni akkas godhu dhiironni akkana godhu. Kanaafuu ofirraa of eeggadhaa hin jedhe dhiironni baay'eenis haaranii lolaa jiru. Nan beeka. Namni kamiyyuu jechuudha. Dhiiras ta'ee durba fakkeenyaaf obboleessi kiyya akkanani ofii kiyya dhiironni wanta akkasiin irratti raawwatan hin barbaadu waan ta'eef naaf haara obboleessi koo. Sinii galee miti namni sin jaalatu yookiin immoo namni tokko yoo dhugaadhaa sin jaalate siniif haara malee sinitti naaru siniif haara. Namni akkamitti shamarran biyya arabaat irratti waan akkasii raawwata jedheeti siniif haara malee sinitti naaru siniif galee miti wanti nani jechaa jiruna warri na loltan warri na arrabsitanii gocha akkasiisan keessa jirtummoo maaliif yaada akkasii na loltuu dandeessan kan jedhutu gaafii siniif qaba jechuudha maaliif sin lolchisee viidiyoon kiyya wanti kun ifaadha jechuudha baay'een keessan ni beektu shamarranis ni beektu dhiironnis ni beektu dhiironni biyya keessa taa'aa jirtu ni beektu dhiironni akkanaa akka jiran jechuudha. Baay'een keessan immoo dhiira qofaa miti shamarran iyyuu kana caalaa jiru naan jettanii jirtanii. Ani yooman dhiira qofa jedhe. Dhiira qofa yooman jedhe shamarran iyyuu obboleettii tiyya jedhee barsiisaanii. Gaafa isheen maatii kee wajjiniin obboleewwan kee wajjiniin wal na barsiisi jettuun ishuma isa wajjiniin hojjetu san ishee barsiisan jedhame. Jiran garuu dhiirotatu baay'ata. Irra caalaa dhiirotatu jira jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan. Enna kanaafuu ammasi viidiyoo sanis dhuguma baay'een keessanillee eeyyawwan akkanaa qunnamee beekaa warri jettan jirtanii kunika beekame nuti biyya garagaraa ta'ee jirra gimmaashni keenya Dubaay jirra gimmaashni keenya Saawudii jirra gimmaashni keenya Kuweet jirra gimmaashni keenya Bahaareeni Beeruut jirra argitanii namoota garagaraa qunnamee jechuudha wanta akkasii kun mudannoon akkasii kana jechuun namoonni waan akkanaat irratti hojii kiyya jedhaniitu waan akkanaa warra hojjechaa oolu jira jechuudha baay'eetu jira jechuudha tokkoof lama osoo hin taane baay'eetu jira sinii galee miti enna akkasii siniin jedha dhugaa siniin jedhaan ani warra dhiirota akkana gootaniif jechuudha maybe viidiyoo kana arguu dandeessan karamittuu jechuudha
natti artaniitis warri na arrabsitan keessaa isin keessaa illee isin tokko ta'uu dandeessu waan ta'eef jechuudha ergaa isiniif qaban. Namni kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu dafqa namaa nyaate kan darbeef hin argine. Namni darbuuf yookiin jijjiiramu maybe yeroodhaaf sitti fakkaachuu danda'a. Yeroodhaaf beeloftee nyaachuu dandeessa. Yeroodhaaf dhabdee uffachuu dandeessa. Yeroodhaaf itti fayyadamuu dandeessa. Mana kiraa kee ittiin kaffalachuu dandeessa. Ispoortii ittiin hojjechuu dandeessa. Qarshii shamarran biyya Arabaatiin. Garuu sana booda odoo tasa duutee oo maal gootaati? Dhugaa isiniin jedhaan odoo tasa duutanii oo maal gootanidha amma gaafin kiyya? Maal goota? Argite? Akkuma jiraachuun jiru jechuudha. Akkuma jiraachuun jiru du'uun jira gaaf tokko. Kanaafuu qarshii namaatiin yoo hattan fakkeenyaaf namni hattan jirtanii baay'een keessan namni hattuu ta'e jiraachuu danda'a. Daa'imummaa kootiin hatee beeka. Daa'imummaa kootiin hateen beeka. Ani hateen beeka. Sini galee hateen beeka. Na wajjin hin guddanne amala akkasii hamala naan qabu. Nama jalawaa tokko natu. Nama jalawaa tokko fudhadhu. Garuu jechuudha. Amma yeroof barri kanatti jechuudha. Namni hatu yoo jiraate boruuf yaaduu qabda. Tasa oduu duute maal goota? Waan namaatiin namni jijjiirama. Fakkeenyaaf qarshii 10,000 hata yaa jennume. Qarshiin 10,000 namni ani jala hatu sun jechuudha. Isa fayyaduu danda'a. Anaaf garuu faayidaan qaba. Fakkeenyaaf nama karaa deemu tokkorraa silkii 10,000 baasu tokko hatee yoon jedhe jechuudha. Silkii 10,000 baasu hatee yoon jedhe fudhadhee itti gurguradhee itti fayyadamuu danda'a. Yeroodhaaf guyyaadhaaf torbee tokko yoo naan gahu. Birriin 10,000 nama jiraachisa. Bara dheeraa nama jiraachisa. Nama san garuu gaddisiisuu danda'a. Boochisuu danda'a. Faayiliin garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Nama san barbaachisuu danda'a. Umurii isaa keessatti bilbilli sun qarshii bilbila sanii qofa miti kan yaadu. Kanaafuu jechuudha warri amala hannaa qabu. Warri amala akkasumas amala shamarran biyya Arabaatirraa qarshii nyaachuu, qarshii namarraa gowwoomsanii nyaachuu. Nama gowwoomsuu jechuudha. Nama gowwoomsuu, nama shawwaduu, nama hatu jechuudha. Hannii fi garaagarummaan amma fakkeenyaaf warri akkanatti hojjetu kun jechuudha. Osoo wanti isaan yaadan qarshii argachuu duwwaadha. Wanti isaan sammuu keessatti yaadan jechuudha. Jaalalaan qaban jaalalli ittiin dhaga'amu. Miti shamarran biyya Arabaan ishee janajjanii qarshii irraa fuudhu sanii miti jechuudha. Nama akkamii isaan wajjin hin jiraatu iyyuu hin janajjanuu hin danda'u. Namni akkanaa jaalalaan qabamuu hin danda'u. Jaalala qarshii qaba waan ta'eef jechuudha. Inna dhiironni hartan jechuudha yeroon akkas jedhu dhimma mataa keessaniiti. Dhugaas hin jedhan dhimma mataa keessaniiti. Amala akkanaa keessa jirta yoo taate irraa deebi. Ani waa tokko isinitti himuu barbaada. Qarshiin nama bara kamiyyuu nama. Eenyufaa jiraachisee beeka jiran. Eenyufaadha waan namaa mi'uu fudhadhaa waan namaa waluma xiqqaa isaa irratti baruu ni dandeessu. Waan namaa gaafa fudhattanii mana keessanitti galtan hin bada yookiin namatu isin jalaa fudhata. Bakka bada jechuudha. Garuu boruu itti gaafa du'a booda jireenya akka jiru hundumtuu dagasuu hin qabu. Baay'een keessan anaanii ati waan safuu haasuuf ta'anaa waan baalagee haasuuf ta'an namni naan jechuu dandeessan. Walitti dhufeenya naanii fi waaqayyo waliin qabnu sintu naa beekaa miti isa dhiisa anumaaf dhiisa isa. Garuu wanti nan isin jechuu barbaadu maalidha? Yeroo hundumaa jechuudha. Jireenya booda duutii jira. Erga duunee boodas jireenyi jira. Kanaafuu boruuf yaaduun nu barbaachisa. Wanti namaa tokko nama fayyadu guys Rabbi wanti nama jireenya maal si godhu osuma amma fakkeenyaaf dhiisi isa guyyaa torbee tokko si fayyada yookiin guyyaa lama si fayyada jedhe dhiisitiyyuu bara umurii kee keessatti yaa fayyadu. Dhugaan isiniin jedhaani amma ani waa'ee amantaa haasa'uu dhufeeti miti garuu jechuudha maxaafa qulqulluu irratti maal akka jedhu beektanii? Addunyaa hundumaa buufatee jireenya isaa yookiin lubbuu isaa yoo dhabe maal isa fayyada? Dhuguma maal nama fayyada? Fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenya kana yeroo isinitti himu wanta addunyaarra jiru kana hundumti keessan ta'ee jechuudha. Sana booddee erga duute maal si fayyada? Ummaa tokko faayidaan qabu. Kanaafuu itti yaaduun hin barbaachisa jechuudha. Asitti hin dogongorina dhugaa isiniin jedhaan. Dogongora akkasii arra caalaa boruuf yaaduu qabne deetan yaada. Amala akkasii keessa warri hin jirre immoo dhimma keessanii miti. Amala akkasii keessa hin jirta waan taataniif shamarran wanta akkasii irratti raawwatameeraaf gaddaa malee
wanta sin gaddisiisu kan wanna sin nuffisiisu kun dubbanne ani mitire ndumti keessanuu na hubatan jedhe sayyaada kana yeroo hunduma wanti nan isin jechuu barbaadu nama 100 akka na hubatoo osoo taane namni lama yoo na hubate gahaadhaan jedhe anna kanaafu kana fakkaata jechuudha viidiyoo nan isin qabadhee dhiyaadhe har'a dhiironnis wanta sin gaddisiisu tokko hin qabu jechuudha maaliif hojii keessan eeganta hanne hojii keetii miti baqa kanaafu wanta si gaddisiisu kee wanna si aarsuun qabdu hanne hojii kee yoo ta'e aari hojii keetii si jalaa tuqee waan ta'eef jechuudha kanaafu wanta sin aarsuun miti shamarran yeroo baay'ee wanta akkasii sin qunnamu immoo wanta san akkasiin qunnamne yeroo hunduma hojii keessanitti biizii ta'a hunduma keessanittu gara biyya keessanii galaasiniin jechaan jira hin beektu amma sanitti amma yeroon keessan ga'ee dhufutti dhugaa siin jedhaan bilbilaan nama haasa'uu dhiisaa bilbilaan nama haasa'uu dhiisaa irraa of qusadhaa isiniin jira qarshii keessan ol kaawwadhaa gara biyya keessanitti galaatti fayyadamaa galatooma nagaan tura subscribe gochuudhaan maatii taa warri maatiin taane akkasumas share godhaa viidiyoon kun namoota biraatiif fayyada jettanii yoo yaadan isin jaaladha nagaan naaf tura bye bye